Hanga humna koo yaaleera amma garuu taphichi xumurameera jechuun Neymar dubbate. Taphataan Biraazil Neymar da Silva Santos Junior tapha waancaa addunyaa kan biraan deebi'ee akka hin dhufne dubbateera. Tapha Norway waliin taasisaniin booda osoo ba'u kan mul'ate Neymar nan yaale amma garuu taphichi goolabameera jechuun dubbateera. Miidhamaa waliin morkii taasisaa waancaa addunyaa bara kanaaf kan qaqqabe Neymar kana booda waancaa addunyaa irratti akka hin hirmaanne ifatti dubbateera. Tapha waancaa addunyaa Norway waliin taphataniin galchii 2-1 Biraazil kan injifatame yoo ta'u, galchii tokko argamtes rukutaa adabbii Neymar lakkoofsisuu danda'eera. Kanan tapha dhaabuu isin osoo hin taane sababa ani barbaaduuf jechuun Cristiano Ronaldoon dubbateera. Cristiano Ronaldoon tapha Spain faana taasisaniin dura yaada isaa kenneera. Ronaldoon yaada kenneen kanan tapha dhaabuu sababa isin gaazexeessitooti barbaaddaniif osoo hin taane sababa ani barbaaduufis jedheera. Ronaldoon qeeqaa gaazexeessitoota irratti qabu kan ibse yoo ta'u, waggaa 23 na cabsuuf yaaltaniitu garuu bu'aa qabeessan turre. Yeroo qisaasessuu ture jechuun dubbateera. Ronaldoon itti fufuun kan na jaallatan jiru akkasumallee kan na jibban jiru kun qaama jireenyaati jechuunis dubbate. Kan na deeggartan galateeffachuun barbaada warri kaan garuu dhimma koo miti jechuunis dubbate. Tapha Spain faana qaban ilaalchisuun sochii gaarii akka taasifnu abdiin qabas jedheera. Tapha kana injifachuu qabnas jechuun dubbate. Ronaldoon xumura irrattis waancaan addunyaa kun kan xumuraa isaa ta'uu ibsaa kenneen dubbateera. UEFA'n murtii FIFA balaaleffatee jira. Gamtaan waldaalee kubbaa miilaa Awurooppaa UEFA'n murtee FIFA'n adabbii kaardii diimaa Baalaaguun irratti murteessee kuffisuuf murteesse morme. Ibsa murtee kana mormuun UEFA'n tarkaanfii kana sarara diimaa hunda kan qaxxaamure jechuunis ibseera. Kubbaan miilaa seeraan kan bulfamu jechuun UEFA'n kaardii diimaan bu'aa dirqamaa ta'uu isaa dhimma murtoo osoo hin taane haqummaan kabajamuu akka qabus cimsee balaaleffateera. Itti dabaluudhaanis qondaaltonni dhimmi kun ilaallatu seera kana hojiirra oolchuu yoo dadhaban taphichi qulqullinni isaa dhabaa deema jechuunis ibseera. UEFA'n murtee kanaan duraa hin argamne hubatamuu hin dandeenye fi haqa qabeessa hin taane jechuunis dubbateera.